نقافة دايه. أيوة. إياه. جال قابا يرود التدير موت على الوفيد. هيا. إيرا يا ربي المو ربي المو واخنو ilma dhiiraatiin barbaadan dhiiran barbaada. Gaaffii bar viidiyoon irraa shaqqalatanii bar yuutuubarra shaqqalannaan dhiistu ati. Hayyee gaafii hedduu takka wanni suspense nama godhu qabatanii jiranii dhiisaa bakka mami. Dhiisaa. Isin eessa Maal akka ta'u barbaada? Daa'imni keessun gara fuulduratti maal akkasiif ta'u feeta? Tokkoffaa irratti ibaada irratti guddisuu barbaada. Quraana isaa akka fixuun barbaada. Ibaada irra guddisaa taphataa kubbaa miilaa akka ta'u barbaada. Mashaallah jedha kaa. Maashaallah. Akka quraana qara'uu barbaadaa jettee bar. Quraana irratti ibaada irratti guddisee yaa kubbaa taphachuun haraama waan hin qabneef akkasi. Hafiza quraanaa inshaallah. Ati nama gargaaruun beekamta waan ta'eef tiktokii irratti yeroo jalqabaatiif nama sagalee taateef ni yaadatta. Ati dhiisin jamne isaa yuutuuba irratti jettee bar. Wayi uummata kana. Yaa maakii ijoollee akkamii afoo buute irra. Yaadadhu lubbuuti yaa uummataa fi sagalee ta'uu ture. Garuu yaadadhu nama hedduudhaaf akkasitti nama tokko osoo hin taane nama hedduu uummata hedduuf hin ta'u ture. Yaadadhu jechuu fedheeti. Kabraa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما رحمني سرت هاجرة أكن جئ كلمتان جيتشوت لما خفيفتان على اللسان أرر لفت تنتات ثقيلتان في الميزان ميزان نما البيسيتو حبيبتان إلى الرحمن كما ربي كجلت تنتات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Tokkotti dabalaa fi. Maashaallah wallahi. Guys viidiyoodhaan yuutuuba irratti isiniif dhiyeessa shi. Warri viidiyoon Amma gaafii gaafannaa. No gaafii. Gaaficha. Gaafii dhiisa gaafii dhiisa. Gaafii gaafannaa. Asmaan gaafii takka si maal na gaafachuu deemta silaa? Isheen xiqqoo shun si haa gaafattu asumatti xiqqoo. Mirga ishii dhiibingaa mirga ishii Irratti dhiibingaa. ijoolleen na salphisu lafaa haati. Mee maal na gaafata na gaafadhaayyee? Iyyaa. Jalqaba yeroo dhaltu dhiira moo dhalaa dhaluu feeta? Hayyaa. Dhiira yoo rabbii rabbi ilmu nu haa kennu ilma dhiiraatiin barbaadan dhiiran barbaada. Gaaffii bar viidiyoon irraa shaqqalatanii bar yuutuubarra shaqqalannaan dhiistu ati. Hayyee gaafii hedduu takka wanni suspense nama godhu qabatanii jiranii dhiisaa bakka mami. Dhiisaa. Isin eessa Maal akka ta'u barbaada? Daa'imni keessun gara fuulduratti ta'u feeta. Tokkoffaa irratti ibaada irratti guddisuu barbaada. Quraana isaa akka fixuun barbaada. Ibaada irra guddisaa taphataa kubbaa miilaa akka ta'u barbaada. Mashaallah jedha kaa. Maashaallah. Akka quraana qara'uu barbaadaa jettee bar. Quraana irratti ibaada irratti guddisee yaa kubbaa taphachuun haraama waan hin qabneef akkasi. Hafiza quraanaa inshaallah. Hayyee guyyaatti waan yeroo ingiliffaan barreessitaa. Walaloo jecha namaa hin dhagahini yaa maakiitoo lubbuu toomeena dhageeffadhu waan takkasiif dhaamaa tan namaa dagadhu yaa maakiitoo qaalii ufta hijiraadhu kan namaa dagadhu yaa maakiitoo qaalii ufta hijiraadhu maakii jabduu intalaa jabduu akka dhiiraa gaafa orma dhiiftee jiruu kee eegalte hundassi kuma taboonuu jalqabde siin jedhee nutti jijjiiramte
akka durii miti jedhee si komata badii kan kee malee jedhee si komata badii kan kee malee yeroo ta'uu diddu nama akka kalee dhiisi waa'ee namaa isa kan kee jiraadhu jiruu kan kee malee kan namaa dagadhu yaa maakii tooqaalii waggaa 1,000 ol addunyaa tanarra laliisii jiraadhu addunyaa tanarra laliisii jiraadhu I love you so much I am proud of you walaloo kana kan si barreesse anaa Aslii Kaalid jedhama. Salaam bitsu habibti tiyaa galatoomii shukran hedduun isin jaaladha waan dhuftaniif hedduun isin galateeffadha waan itti dhiyaatan yoo qabaattan ummataaf waan dabarsitan yoo qabaattan carraa isiniif kennaa isin birallee sa'aan hin beene ani as beellama wahii tokko qaba guyyaa jummataa yoo isin mijaa'inaa barreessa kana booda miidiyaa irratti deebi'eetin jira hedduu isin jaalannee jirra ummanni illee hedduu isin jaalatanii jiranii jabaadhaan isin jaashi hayyee namni asirratti nu ilaalu jiru namni ijoollee qabu asirratti akka ummaa teenyaatti jabaadhaa ijoollee teessan irratti. Maashaallah. Dhugaadha wallaahi akkanatti guddifadha ilmoo. Ilmoon akkana guddifadha. Ummaan kee baay'ee jabduudha. Hedduu. Atillee akkuma isiiti. Galatoomii bareedduu tiyya wallaahi akka ajaa'ibatti gizee hedduu gizee viidiyoo keessan laalee nuti ni jirra afaan fi jabaqa nuti waan duunee jirra afaan jaamaanii fi isin hedduu cimtuudha hedduu ijoollummaa keessaniin hedduu sammuun keessan faastiidha jabaadha shi hedduu takka namni akka ilmoo akka keessanii guddisuu amma namni ilmoo qabu hundinuu akka keessanii guddisuu barbaada rabbiilleen akka keessanii haa rabsuuni gizee obboleessa qabaatti obboleessi Still tikkaanu obboleessi tikkaanu yoo ammaan obboleessa kiyya tikkaanu jechuun namni yoo na tuqe akka lola siigalee mush silaa obboleessa guddaa narra guddaa ilmaan eessummaa inni jiran garuu osoo obboleessa narra guddaa qabaadhe abbaan fedhe nattuu dubbatu miti wallaahi wanta kanaan jiru kanaaf dhiira barbaadaan tura. Hayyee ati garuu ati jabduudha dhiira caaltaa. Oh, thank you so much. Galatoon bareedduu tiyya. Saniif walaloo keessatti sansi katabee. Walaloo keessan san sila arra naa deebitan. Na arra deebime? Hayyee maamiin tiyyaa seenaa kan kee natti himtee. Egaa fiisi barreesse. Maki walaloo si qopheessee jira. Walaloo mata duree nama jecha namaa hin dhagahini. Walaloo jecha namaa hin dhagahini. Yaa maakii too lubbuu toomee na dhageeffadhu. Waatti akkasiif dhaama. Kan namaa dagadhu yaa maakii too qaalii ufta hijiraadhu. Kan namaa dagadhu yaa maakii too qaalii ufta hijiraadhu. Maakii jabduu intalaa jabduu akka dhiiraa. Gaafa orma dhiiftee jiruu kee eegalte hundassi komata boonuu jalqabde siin jedhee nutti jijjiiramte akka durii miti jedhee si komata badii kan kee malee jedhee si komata badii kan kee malee yeroo ta'uu diddu nama akka kalee dhiisi waa'ee namaa isa kan kee jiraadhu jiruu kan kee malee kan namaa dagadhu yaa maakii tooqaalii. Waggaa 1,000 ol addunyaa tanarra laliisii jiraadhu addunyaa tanarra laliisii jiraadhu I love you so much I am proud of you walaloo kana kan si barreesse anaa Aslii Kaalid jedhama. Salaam bitsu habibti tiyaa galatoomii shukran hedduun isin jaaladha waan dhuftaniif hedduun isin galateeffadha waan itti dhiyaatan yoo qabaattan ummataaf waan dabarsitan